Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaanaalii Burqaateek. Viidiyoo kana keessatti weebsaayitoota artificial intelligensiidhaan dagaagan yookaanis ammoo paawardi ta'an kanneen dalagaa garaagaraa nuti guyyaa guyyaan raawwannu nuuf salphisan akkasumas ammoo hojiiwwan nuti hojjennu adda addaa irratti nu gargaaran waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti nu waliin tura. Egaan kallattumaan gara viidiyoo keenya guyyaa har'aatti darbuun duratti chaanaalii keenya kanaaf haaraadha taanaan sabiskiraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Laayikii gochuudhaan ammoo nu jajjabeessaa isiniin jenna. Laayikiin keessan hedduu tokko nu gargaara waan ta'eedhaaf laayik viidiyoo kana gochuudhaan osoo nu deeggartanii hedduu tokko nutti tola. Nutis ammoo mooraalii godhannee hojiiwwan kana caalaan gara fuulduraatti hojiiwwan barumsa babbareedoo garaagaraa of keessaa qaban qabannee akka dhiyaannu abdii qabna. Amma kallattumaan gara sagantaa keenya guyyaa har'aatti dabarra. Jalqaba irratti egaa weebsaayitoota kana ilaaluun duratti kompiitara keessan irraa intarneetii biroozarii qabdan tokko ni bantu. Nama fakkeenyaaf Google Chrome baneetiin jira. Intarneetii biroozarii kompiitara keenya irraa qabnu tokko ergii bannee booda as bakka sarchii yookaanis bakka URL barraa'u kana irratti weebsaayitiin amma jalqaba irratti isinitti agarsiisu kana ni barreessitu. Innis maalidha? cleanup.pictures jennee haala kanaan barreessuudhaan enter jennaan. Egaa weebsaayitii kan nuti jalqaba irratti ilaallu kuni suuraa keenya irraa haala salphaa ta'een objektii ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa suuraa keenya biratti argaman haala salphaadhaan irraa nuuf balleessuuf yookaanis ammoo irraa nuuf qulqulleessuuf kan nu gargaarudha. Fakkeenyaaf as biratti ergi gara weebsaayitii kanaa dhuftanii booda click here or drag an image file kan jedhu kana filannaa. Bakka kana irratti si'a tokko kilikii gochuudhaan kompiitara keenya irraa suuraa barbaanne tokko filachuudhaan galchina. Amma fakkeenyaaf suuraa kana filachuudhaan galchee isin agarsiisa. Suuraa barbaadan tokko ergi haala kanaan galchitanii booda gara gadii kana jalee kana irraa saayizii rimuuverii kana xiqqeessuu ni dandeessu yookaanis ammoo haala kanaan bal'isuu dandeessu. As biraa adjust godhattu jechuudha. Ergi kana sirreeffattanii booda as biraa biraashii kana aktiiv gootu yookaanis biraashii kana qabachuu keessan ni mirkaneeffattu. Sanaan booda suuraa kana irraa wanta balleessuu barbaadan ni filattu. Amma fakkeenyaaf suuraa kana irraa imeejii nama tokkoon biraa haqaa. Kana gochuudhaafis maawuzii irraa leefti kilikii gadi qabuudhaan kana selektii goonaa jechuudha. Haala kanaan yoo imeejii kana biraa balleessuu barbaanne suuraa kana irraa ergi kana selektii goonee booda maawuzii keenya gadi lakkisnaa. Weebsaayitichi artificial intelligensii fayyadamuudhaan hagani remove irraa godhutti ni eegna. Sekondii muraasatti fudhata. Kunoo amma akkuma agartan kana suuraa kana irraa imeejii yookaanis ammoo fakkii achirratti argamaa ture duraanii irraa qulqulleessee kan nama lama ture gara nama tokkootti deebisee jira. Bakka duraanitti immoo deebisuudhaaf irra keessoo kana kunoo mallattoo ijaa kun ni jira. Isa fuuldura mallattoo jiru kana oonii gochuudhaan haala kanaan bakka duraanitti deebisuu dandeenya. Deebisnee immoo wayita kana filannu kan nuti ediitii gooneetti jijjiiramee jira. So kan ediitii goone kana yoo barbaanne as biraa daawunlood kan jedhu jira. Daawunlood gochuudhaan kunoo akkuma agartan kana gara kompiitara kiyyaatti haala kana fakkaatuun daawunlood godheen jira jechuudha. So weebsaayitiin jalqabaa kan nuti ilaalle kuni haala salphaadhaan imeejii yookaanis suuraa tokko irraa objektiiwwan garaagaraa wantoota barbaanne kamiiniyyuu irraa rimuuf gochuuf yookaanis ammoo irraa balleessuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Gara weebsaayitii isa lammaffaatti wayita dabarru. Weebsaayitiin lammaffaan ammoo writer.me kan jedhamudha. Weebsaayitiin inni kun ammoo barreeffamoota garaagaraa haala salphaadhaan sa'aatii gabaabaa gidduutti nuuf barreessuuf kan nu gargaarudha. Kontentiiwwan garaagaraa, cover leetarii, imeelii wantoota garaagaraa haala salphaadhaan artificial intelligensii fayyadamee sa'aatii gabaabaa gidduutti yookaanis daqiiqaawwan muraasa gidduutti barreeffama nuti osoo barreessine yeroo dheeraa nutti fudhachuu danda'u nuuf barreessuuf kan nu gargaarudha. Ergi gara weebsaayitii kanaa haala kanaan barreessinee dhufnee booda gara gadii kana irratti start writing kan jedhu jira. Isa irratti kilikii goonaa. Itti aansuudhaan jalqaba irratti akkaawuntii qabaachuu nu barbaachisa. Kanaafuu continue with Google kan jedhu kana filachuudhaan as biraa imeelii akkaawuntii keenyatti galchine imeelii keenyaanii kan nuti jalqaba irratti sign up goonu jechaadha. Ergi imeelii keenyatti galchine sign up goonee booda kallattumaan weebsaayitichi gara daashboordii isaatti nu geessa. Start writing kan jedhu kana irratti kilikii goonaa.
itti aansuudhaan gara daashboordii weebsaayitichaa kana fakkaata gara kanatti nu fida. Sana booda select language language maaliitiin akka barreessuu barbaanne as biraan filanna. Afaanota hedduutu as keessatti argamu. Fakkeenyaaf kanneen keessaa English filannu. Select one bakka kana irraa immoo gosti taayippii barreeffamni keenya ittiin barraa'u as keessa nu filanna. Fakkeenyaaf arjentii fakkeessinee barreessuudhaaf thoughtful, passionate, joyful, so inspirational goonee informative goonee haala kamiin barreessuu akka barbaanne as keessa ni filanna. Choose use case kan jedhu kana irraa immoo barreeffamni nu asirratti akka nuuf barreeffamu kan nuti barbaanne waa'ee maaliiti akka ta'e asirraa ni filanna. Blog idea and outline biloogii yaada biloogiitii fi outline isaa kan nuti barbaanne taanaan kana filanna. Blog section writing biloogiin keenya sekshinii garaagaraatti qoqqoodame kan barraa'aa jiru taanaan sekshinii isaa haala kamiin akka barreessuu barbaannu wantoota garaagaraa egaas keessaa filachuudhaan barreessina jechuudha. Anama fakkeenyaaf fakkeenya tokko akkamittiin akka weebsaayitii kana irratti fayyadamuu dandeenyu isin agarsiisa. Asbiraa email kan jedhu filadhe fakkeenyaa fi emailii kana irratti key point kenninaan jechaa jira. Key point jechuun emailiin kuni waa'ee maalii akka ta'e yaada waliigalaa as biratti akkan itti himee inni immoo sanarratti hundaa'ee bal'inaan kan inaaf barreessu jechaadha. Fakkeenyaaf anamma fakkeenyaaf job application jedheen haala kanaan key points kennee fi use case isaa immoo emailiin filadhe itti aansuudhaan write for me gaafan jedhuuni bakka kanarratti naaf barreessaa jechuudha. Amma writing jechaa jira barreessutti kan inni jiru. Kun akkuma agartan kana haala kana fakkaatuun emailiidhaaf kan ta'u barreeffama naaf qopheessee jira. Subject as biratti applying for something bakka kanarratti position isaa anatu edit godhata. So haala kana fakkaatuun emailii kana attach gochuu danda'a jechuudha qaama barbaade sanaaf. So walumaa galatti weebsaayitiin kun kontentiiwwan garaagaraa barreeffamoota garaagaraa fi wantoota kanaa wajjin wal qabatan qopheessuuf weebsaayitii akkaan nu gargaarudha. Weebsaayitii inni sadaffaa irratti isinitti agarsiisu ammoo suuraa tokko irraa haala salphaadhaan sekondiiwwan muraasa keessatti baakgiraawundii isaa remove gochuuf kan nu gargaarudha. Innis maalidha? remove.bg haala kanaan ergi barreessinee booda enter jennaanii kallattumaan gara weebsaayitii kanatti wayitee nu fiduu. Wanti biraa login gochuun sign up gochuu hin barbaachisu. Kallattumaan upload image kan jedhu jira. Isa filachuudhaan suuraa keenya filannee bakka kanarratti galchina jechuudha. Haala kanaan akkuma agartan kana haala kana fakkaatuun suuraa irraa baakgiraawundii isaa remove godhee jira. Yoo barbaanne as biraa download kan jedhu jira. Download gochuudhaan kompiitara keenya irratti haala kanaan save gochuu ni dandeenya. Kun kan baakgiraawundiin isaa irraa remove ta'edha. Dabalataanis ammoo as biratti akka agartan edit kan jedhu jira. Editii sana irratti kilikii gochuudhaan baakgiraawundii kan biraa illee suuraa sana irratti galchuudhaan akka feenetti edit gochuu dandeenya jechuudha. So weebsaayitiin inni sadaffaa irratti ilaalle kuni haala salphaa ta'een suuraa tokko irraa baakgiraawundii isaa remove gochuudhaaf kan nu gargaaru yeroo ta'u, dabalataanis ammoo suuraa sana baakgiraawundii isaa gara feene kamiitiyyuu jijjiirachuu yookaanis edit gochuudhaafis hedduu tokko kan nu gargaarudha. Itti fayyadamuu dandeessu yoo isinitti tole jechuudha. Itti aansuudhaan afuraffaa irratti kan nuti ilaallu weebsaayitii Cryon jedhamudha. Cryon.com jennee haala kanaan barreessuudhaan gara weebsaayitii kanaatti adeemna. Weebsaayitiin kun faayidaan isaa maalidha? Barreeffamaan yookaanis ammoo diskiripshinii wanta tokko laannee fi haala salphaadhaan wanta nuti laanneef yookaanis ammoo wanta nuti barreessineef sana irratti hundaa'uudhaan suuraa bareedaa ta'e kaasuudhaan kan nuuf kennudha jechuudha. Bakka kana irratti ergi gara weebsaayitii kana dhufnee booda bakka kana irratti what image do you want to generate nun jechaa jira. Imeejii akka kamiiti kanatti barbaadde akkan siif qopheessu imeejii akka kamiiti kan nuti barbaadde nun jechaa jira. Bakka kana irratti barreessuudhaan draw wayita jennutti kallattumaan barreeffama nuti barreessineef irratti hundaa'ee bakka kana irratti fakkii sana nuuf kaasaa jechuudha. Fakkeenyaaf beautiful house jedheen fakkeenyaaf haala kanaan itti barreesse. Amma weebsaayitichi maal gochaa jira? Jechootan bakka kanatti kenneef irratti hundaa'uudhaan kan mataa isaa wanta yuunikii ta'e suuraa haaraadha kan inni naaf kaasaa jiru. Intarneetirra kan jiran miti kan inni barbaade naaf fidu. Inpuutii asirratti kennameef irratti hundaa'etu kan inni AI fayyadamee automaatikaalii kan inni fakkii yookaanis suuraa haaraa jenereetii naaf godhu.
Wanti kun akkaataa nuti inpuutii yookaanis daataa odeeffannoo bal'aa kennineef irratti hundaa'uudhaan wanta ifa ta'e kan inni nuuf qopheessu. Odeeffannoo yookiin diskiripshinii immoo akkuma kana wanta xiqqaa laannaaf taanaan suuraan inni nuuf kennu yookaanis ammoo suuraan inni nuuf kaasu hagas mara qulqullina qabaachuu dhiisuu danda'a. Garuu ammoo diskiripshinii bareedaa barreeffama dheeressinee yaadicha kiliirri goone ifa goone laanneefi jennaan wanta kiliir ta'e nuuf kenna jechuudha innis. Akkuma agartan kana kunoo haala kana fakkaatuun suuraa mana bareedaa jenereetii godhee naaf ergee jira. Na barbaachisa taanaan egaa haala kanaan salphaamatti ergiin banee booda irra keessoo kana mallattoon suuraa yookiin imeejiin jira isarratti kilikii gochuudhaan daawunlood godhee bakka barbaadetti itti fayyadamuutiin hin danda'a. Qulqullinni imeejii kanaa kan inni irratti hundaa'u inpuutii yookiin barreeffama nuti bakka kanarratti kennineefi irratti hundaa'a waan ta'eedhaaf ibsa bal'aa kennineefi jennaan sana irratti hundaa'ee wanta qulqullina qabu qopheessee nuuf dhiyeessa. Wanta sana haala salphaadhaan kompiitara keenya irratti seef goonee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Weebsaayitiin innan shanaffaa irratti isin agarsiisu suuraa tokko yeroo wayita bocnutti suuraa keenya yookaanis fakkii nuti kaasne sana hubachuudhaan gara wanta isa fakkaatu yookaanis wanta bareedaa ta'etti jijjiiree weebsaayitii nuuf dhiyeessudha. Weebsaayitiin kun autodraw.com kan jedhamu yeroo ta'u autodraw.com jennee haala kana barreessuudhaan enter jennaani kallattumaan gara weebsaayitii kanaatti nu fidaa. Ergi gara weebsaayitii kanaatti nu fidee booda bakka kana irratti wanta barbaanne tokko draw goona nuti. Fakkii barbaanne tokko ni kaasna. Sana irratti hundaa'ee wanti nuti kaasne sun maalii wajjin wal fakkaataa jedhee sajjeessinii garaagaraa nu fida. Sanniin keessaa kan nuti tole tokko filachuudhaan itti fayyadamna jechuudha. As bakka kana jalqaba irra kan jiru autodraw kan jedhu jira. Inni select ta'uusaa yookiin filachuu isaa ergi mirkaneeffannee booda bakka kana irratti waan barbaanne tokko kaasna. Ani amma fakkeenyaaf lukkuu kaasuun barbaade yoo ta'e haala kanaan wanta lukkuu fakkaatu kaasuu yaala. Haala kanaan miillatti godha. Akkuma agartan kunoo irra keessoo kanarratti filannoowwan garaagaraa wantan kaase kanaa wajjin wantoota wal fakkaatan naaf fidee jira. Kunoo kana naaf agarsiisee jira. Kunis jira. Jarreen kana keessaa kanan barbaade haala salphaa ta'een natti toleennaan raayit kilikii irratti godhee seef gochuudhaan bakka barbaade garaagaraa irratti itti fayyadamuutiin ni danda'a. Kana qofa miti barreeffama garaagaraa illee asirratti galchuutii dandeenya haala kanaan. Barreeffama illee galchuutii ni dandeenya. Wantoota kana yoo bakka inni itti isin gargaaru jira taanaan itti fayyadamuu dandeessu. Weebsaayitii inni itti aanu fi innan kan isinitti agarsiisu weebsaayitii hedduu tokko baay'ee barbaachisaa ta'edha. Innis maal jedhama? Things Translator kan jedhamudha. Things Translator jettanii haala kanaan Google irratti sarchi gootu tiyaansuudhaan jalqabaa irratti kan isinii dhufu experiments.withgoogle.com kan jedhu yeroo ta'u isa irratti kilikii gootu. Weebsaayitiin kun weebsaayitii Googleedhaan hojjetamaa jiru yeroo ta'u kan inni godhus maalidha? Suuraa tokko yookaanis ammoo imeejii tokko yoo wanti sun maal akka ta'e wallaaltan kallattumaan kompiitara keessan irraa yookaanis ammoo bilbila keessan irraa kaameraa banuudhaan itti agarsiistu. Weebsaayitiin kun maal godha? Maalummaa wanta sanaa salphaatti isinitti himuuf kan isin gargaarudha jechuudha. Ergi weebsaayiticha haala kanaan bantanii booda bilbila keessan irratti ta'uu ni mala. Kompiitara keessan irratti waan fedhe kamirratti yoo ergi bantanii booda launch experiment kan jedhu as bira jira. Wayita launch experiment jettanutti bilbila keessan irraa akkasiin kaameraa bantan isin gaafata. Kompiitara keessanis kaameraa qabatanaan akkasiin kaameraa bantan isin gaafata. Ergi kaameraa bantanii booda wanta barbaadan tokko dura dhaqxanii itti qabdu. Automaatikaalii weebsaayitiin kun maal godha? Wanti sun maal akka inni ta'e barreeffamaa fi ispiichii yookaanis ammoo sagaleedhaan maalummaa wanta sanaa isinitti hima jechuudha. Weebsaayitiin itti aanuu fi inni xumuraa isinitti agarsiisu pixlr.com kan jedhamu yeroo ta'u haala kanaan barreessuudhaan gara weebsaayitii kanaa dhuftu. Weebsaayitiin kun egaa online photoshop jechuun ni danda'ama. Namoonni bilbila keessan irraa yookiin kompiitara keessan irraa footoo editingii hin qabaanne haala salphaa ta'een weebsaayitii kana fayyadamtanii suuraa barbaadan imeejii diizaayinii garaagaraa hojjechuu dandeessu. Ergi gara weebsaayitii kana dhuftanii booda gosa lamadha kan inni qabu pixlr.x fi pixlr-dha. Wantoota diizaayinii sasalphaa garaagaraa hojjechuu kan barbaadan taanaan pixlr-x kana fayyadamtu.
advanced editing xiqqoo wantoota advanced ta'an garaagaraa hojjechuu kan barbaadan tanan ammoo Pixlr E kanadha kan isin fayyadamtanii. Fakkeenyaaf amma quick and easy design hojjechuudhaaf Pixlr X kana fayyadamna waan ta'eef start a design project jennee fakkeenya tokko asirratti waliin haa ilaallu. Start jettuun itti aansuudhaan bakka kana irratti open image jettanii suuraa barbaadan sana bakka kana irratti ni galchitu. Ergi suuraa keessan haala kanaan as biratti galchitanii booda itti aansuudhaan barbaadan haala kanaan tekstii bakka kana irratti tekstii galchuu dandeessu. Tekstii keessan haala kanaan foontii isa jijjiiruu ni dandeessu. Wantoota garaagaraa bakka kana irraa filattanii adjust gochuu dandeessu. Settingiin isaa wantoota hedduu tokko of keessaa qaba waan ta'eedhaaf almost online photoshop jechuun ni danda'ama. Haala salphaadhaan suuraa keessan ilaaluuf kan isin gargaaruu fi diizaayinii garaagaraa hojjechuuf kan isin gargaarudha. Egaan gabaabaadhumatti viidiyoon keenya kanuma fakkaata. Yoo isinitti tole laayikii godhaa, sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniin bira gahaa. Chaanaalii keenya ammoo saabskraayib hin goone taanaan saabskraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Viidiyoo itti aanuun haga wal agarruutti turtii gaarii.